di fa majara kaynya turu kaynya fi namuma ifratti gaturre durant dursee hawaasa Columbus Ohioodha waamicha addi dimokiraatawaa Oromoo isin bode kabajanii asitti argamuu keessaniif maqaa marsaa Columbus Ohio adda dimokiraatawaa Oromootiin bakka nagaan dhuftaniin jira. Kanatti aansee manguddoon akka aadaa Oromootti akka walgeetanii eebbaan duubantan manguddoo maqaa yaamu as dhuftanii akka eebbaan duubantan akka nu simattan. Sheekh Idris Sheekh Yaasin akka asuma kottaa du'aa inni godha. Dabalee ayye obbo Mokonnin du'aa inni godhaniiti ogee kan eebbaan duubantan wanni biraa. Sheekh Idris kottaa isin. Nataallee wayyaa ture nama harkisaa jala qabnaan koofii hangamu. Harka isaa kana kadhannaa dabalee kottaa gaa. Takaawa obbo Mokonnin. Yoo diidan Boorana yaamannaa Boorana qabnaa. Ayye kaafatu gaa. Ayye asumatti nu baata qaba. Ayye. Imbilisomna, inkayomna kayo kamna, inkayomna kayo kamna, dirren naga, dirre liban naga. Gadamujin naga, gadan naga, gadamujin naga, kalicha gadan naga, kaliti gadan naga. Induru inka jella, wali tolla, wal dagin, dageti wal dagin, jaya wal hajalatu, jibban hadabam, kajelum tugan hamot, arti habat. Wanna amotinu debietini, amotinu isid astuftani, wan kairi rabbi hatasis, wan syarri tay rabbi nurra hakabu, ay anagasi sini. Bismillah. Maqaa rabbiitiin jalqabuudhaan argitee walgeettii keenya guyyaa har'aa kana rabbiin ka barakaa argitee ka xiqqaa guddaan keenya argitee itti wal fahamnee akaayoo argitee har'a walgeettiin man Oromoo walgahee kanaaf fiixaan rabbiin nu haa baasu jedha. Argitanii yaada dheeree tana naa kennuudhaaf galatoomaa isin jedha. Salaamu alaikum. Ayye galatooma oggutak manguddoodhaaf harka duudhawa. Kanatti aansee walgahii keenya eegaluudhaaf Jaal Dr. Bayaana Soobaa miseensa koree joogessituu adda dimokiraataa Oromoo fi mataa damee hariiroo alaa asitti dhuftanii tartiiba walgahii fi keessumaa keenya akkasitti nu affeertan kabajaan isin gaafannaa. Jaal Ibrahim Galatoomi isinis obboleeyyan keenya yeroo keessa fudhattanii waa'ee dhimma keenya Oromoo irratti mari'achuudhaaf waan dhuftaniif galatoomaan isinin jaa. Tartiibni marii fi haasaa keenya kaarraa akkasii gaditta dura Jaal Hasan Hussein dhufuu hin dandeenye garuu bakkuma jirurraa haala yeroo ammaa biyya keenya keessa jiru uummanni keenya keessa jiru haala waliigalaa irratti ibsa nuuf kenna. Itti aansee Jaalleen Coolataa Pirezidantiin Adda Dimokiraataa Oromoo haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi
akeeka aadaa irratti ibsa nuuf kennu. Sanitti aansee anammoo waa'ee federation jennu kun maalummaa federatiinaati fi hoggaa Itoophiyaan akka federaalizimii ijaaramtu jennu maal jechuu keenya akka ta'een xiqqoo itti dabala ibsa kenna jechuudha. Jaalleencoon dubbatu isaanii dura waa'ee jaalleencollee xiqqoo isiniif ibsa kennaa waa'ee jaalleencollee isinii hubachiisa tarii waan isin hin beekne jira jee yaada. Kanaaf akka tartiiba kanaan deemnaa mariin keenya marii bilisummaan deemsifnu waa'ee dhimma waloo hunda keenyaati gaafii qabdan hunda gaafachuudhaaf mirga keessanii yaada kennachuunis mirga keessanii wanni walirraa eenu takkittiin naamusaan wal kabajuun wal dhaggeeffachuun hirmaachuu qofa. Kunuu namuu itti amana jeen abdii qaba. Ummanni civil jetti faranjiin civil ta'ee hoggaa haasa'ee waa takkaan galachuu danda'a. Furmaata barbaanna. Furmaanni kun marii hunda keenyaa keessaa dhufa. Nuti Oromoo hunda ija qixaatiin laallaa akkasti wal kabajaa Oromummaatiin akka wal dhaggeeffannu qofa dhaammannaa kanallee akka guuttanan abdii guutuun qabaa. Ammallee irra deebiin bakka dhuftan Jaalleencoo ta'aa akka iddoo tan dhufanii qabatan akka nuuf simattaniin kabajaan gaafadhaa Jaalleencoo. Jaalasan jira? Jaalasan Hussein aadawaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiiftuuti. Akkanumatti illee damee qormaataa xiinxala aadawatti mataa ta'ee geggeessaa. San dura Adda Bilisummaa Oromoo keessatti miseensa shanii gumii ta'ee bara dheeraaf hojjetee jira. Akkanumatti illee koraa 2004 booda mataa damee dantaa alaa Adda Bilisummaa Oromoo ta'ee bara hedduuf hojjetee jira. Isin ka hin beekne jirtanatti hin fakkaatu. Jaalasan hayyuudha. Ammallee barumsa isaa sadarkaa olaanaatti baratee jira. Ogummaan isaa waa'ee ikoonomiksiidha, waa'ee management kana baratee yuunivarsiitii Shaga keessatti illee barsiisaa ture. Hayyuu qabnu keessaa tokko Jaalasan isin afeeraa, jaalatan dabareen keetii isa nu duraansaa ibsa nuuf kennu. Jaalasan baga jiraatti. Baga waliin nu jiraan hin dhaga'ama sagaleen? Hin dhaga'ama? No, هذا سنتخاب. No, هذا خلنا نتخاب. Hin dhaga'ama? Xiqqoo ni dhageenya. Koyo gudak. Koko. Kot. Asii wanni kutu jira? Obsime. Laki nu bira. Kasmat atau mas? Oke, خلنا بيك. Indagam. Dubbadhu mi'a? Hin dhaga'amu? Oh, achirraa xiqqeessi. Obsi. No, achirraa xiqqeessu. Achirraa xiqqeessi. Sandiis. Dubbadhu jiran. Okay, dubbadhu. Hin dhaga'amam? Ayyee gaarii naa obsa. Akkam ooltan jaallan qaamaan isin gidduutti argamuu dadhabuu kiyyaaf dhiifama jechaa haala Itoophiyaa yeroo ammaa gabaabsee dhiyeessuu akka yaalu ofoltii keessan kabajaan gaafadha. Haala Itoophiyaa kan ammaa kana fakkaataa gamas osoo hin taane gamana deemaa jira boru kanatti dhufuuf jira jedhanii afaan guuttanii dubbachuun hagam rakkisaa akka ta'e walii himuu barbaachisanatti hin fakkaatu. Kunis waa lamaaf. Tokko haaluma yeroo ammaa kan waliigalaattuu tilmaamuuf rakkisaadha. Kuni haala Itoophiyaa qofa osoo hin taane haaluma addunyaa kan waliigalaati.
yeroo ammaa kana addunyaa guutuutu haala warraaqsaa keessa jira. Karaa ikoonoomii yoo ilaalle daangaan kaleessaa bakkaa siqaa jira. Kanaan goome daran sooromaa kan ijaaramanii fi angoomin ammoo daran hiyyummaa keessatti seenaa jira. Karaa teknooloojiitiin kakaleessa karaa hafuura baafatuun dhabee har'aa afaan ittiin dubbattuun hedduu argatee jira. Karaa siyaasaatiin ammoo akka kaleessaa gubbaa jalatti humnaanis ta'ee fedhiin nama abboomuu, nama to'achuun akkasumas nama hoogganuu ulfaataa haala ta'e keessatti walitti dubbachaa jirra jechuudha. Jalaa fi gubbaanuu haga addaan wallaalamu gahee jira jechuudha. Haala kana keessatti waan boru ta'u akka waan irgaanitti waliif dhiyeessuun nama sobuu waan ta'uuf anis san keessa seenurraa of qaba jechuudha. Sababni lammataa Itoophiyaa keessatti haalli waggaa 20 ture kan ammallee jiru itti fufee jiru maal akka ta'e waliin quba waan qabnuuf sanuma irra deebi'ee isin nuffisiisuun barbaadu. Wanni jechuun barbaachisoo jiraatee duuti Mallas Zeenaawii wayyaanee daddaaysitus hiddaan akka bakkaan sochoofne fi sirni kun itti fufee akka jiru walii hubachiisuu barbaachisa. Sirni amma jiru itti fufus hiddaan jijjiiramuus akka danda'amu haalonni argisiisan danuudha. Haalota sana sirriitti tarrisuun barbaachisaa natti fakkaatu. Kanaaf wanni ammatti jechuun danda'amu yoo jiraate kana qofa natti fakkaata. Kunis haalli boruu hin dhalanne haala ce'umsaa keessa jirra. Akkuma dukkana keessa jirru keessa turuu hin danda'amuuf dukkana kana caalaa hamaa ta'e keessa seenuunis ni danda'ama. Ifnana bal'aatti ce'uunis ni danda'ama. Kun hunduu carraan fuuldura jiran. Kan ammoo kan murteessu haala anaa fi isin hundi kennaa goonuutu murteessa. Kanaaf maal ta'uuf deema jennee wal gaafachuu dhiifnee maal taanaa jedhanii jennee yoo mari'annee irra firii qabeessa ta'a. Haala ammaa irratti waan gabaabduu jechuu yoo danda'ame waanuma gabaabaa tokko lama jedha. Itoophiyaa yeroo ammaa keessatti waa sadii ifatti waldhaansoo qabanii akka jiran ifatti mul'ata. Isaanis kaleessa har'aa fi boru yoo jedheen natti tola. Sadeen keessaa akka kuffisuu fi kan kuffifamu addaan hin baane. Har'a mootummaa wayyaaneetu harkaa qaba. Waan waggaa 20 qabdu turfachuu feeti wayyaaneen. Karalleen karaa waggaa 20 irra dhufaa turte. Karaa kanarra turuuf aangoo siyaasaa qabeenya waraana sirriitti hidhate tika bal'aa fi deeggarsa aangawoota addunyaa harkaa qabdi. Anjan isii kana qofaa miti. Dadhabbii fi qaawwa humnoota bakka isii kaasuu barbaadanii sirriitti beekti. Qaawwaa fi dadhabbii isaanii kanatti gargaaramtee haala to'achuuf carraaqaa jirti akkuma agartanitti. Wayyaanee ilaalchisee gaaffiin kaasuun barbaachisuu fi danda'amu yoo jiraate rakkoon mee no obsi jaalasan yeroo takka sagaleen teeni jechuudha. Yeroo meeqaaf akkanatti tukkaamsitee itti fufuu dandeetti gaaffii jedhu. Amma nu dhageessaa? Ani sin dhagaa. Okay, dubbadhu amma. Amma dhagaa maaree? Irra deebi. Bakka kam irraa deebi'a?
Bakkuma xumura waa sadii jette san irratti deebi. waa sadii wal qaban ka'edha. Akkan ka'etti kaleessa har'aa fi boru jedheen sadeen san. Sadeen keessaa kamtu kuffisuuf deema kamtu irra aanaan hin beekamne. Har'a mootummaa wayyaaniitu harkaa qaba jedhee. Mootummaa wayyaanee waan waggaa 20 qabdu turfachuu feeti. Karaan isin irra deemuu barbaaddullee karaa waggaa 20 irra dhufte. Karaa kanarra turuuf aangoo siyaasaa qabeenya waraana sirriitti hidhate tika bal'aa fi deeggarsa aangawoota addunyaa qabdi. Kana qofa osoo hin taane anjaan biraan isin qabdullee jira. Kunis dadhabbii fi qaawwa humnoota bakka isii kaasuun barbaadanii sirriitti beekuudha. Kanatti gargaaramtee haala dhalatti kana to'achuuf carraaqaa akka jirtu isinuu argaa waan jirtaniif keessa deemuun barbaadu. Wayyaanee irratti gaafiin kaasuu dandeenyu jiraatte rakkinnoota isii fi biyyattillee mudatanii jiran kana. Hello. Video balleessi. Hello. Nagamna fakkaata. Mee sagalee qofaan as viidiyoo kee tannoof godhu. Akkam tannoof? Yaa tannoof godhu viidiyoo kee. Waan kana isinumta achirraa gootan wayyina bu'aa qabaachaa jiran natti fakkaanne. Okay. Hayyee dubbadhu ati. Amma na irra wayyaadha? Dubbadhu. Hello. Amma irra wayyaa? wayyaa. Jalbaan waan kana isinumta achirraa yoo gaggeessita wayyina bu'aa qabeessa natti fakkaanne. Amma ni dhagayamaa mee qophii keetti fufiinuufi jaalasan. Akkasi. So wayyaan irratti gaafin jiru haala kana to'achuu yeroo meeqa itti fuftii kan jedhu kanallee kan murteessu isii qofa osoo hin ta'in humnoonni biraa maal godhanii waan jedhutu murteessuuf jiraata. Lammaffaa immoo hacuuccaa fi gochi isii qaama uummata irraan gahaa jirtu kuni balaa akkamii uummata fi biyya sanitti harkisaa jira waan jedhu jechuudha. Waanuma lamaan kana qofa akka gaafiitti kaasuu barbaada. Gara biraa karaa humnaan yoo laalle humni qubatti xiinxalamuu qabu yoo jiraate humna haalli Itoophiyaa kan ammaayii irraa kan kaleessatu wayyaa kan kaleessatu irra bareedaa kan kaleessaa santu irra karaadhaa karaa nama baasuu waan kana ta'eef achitti haa deebinu warra jedhu karaan tokko karaa isaaniiti. Mooraan kaleessa bakka kaleessa waan dabre deebisuu abjootu sun warra Amaaraa qofa osoo hin taane warra Amaaraa ka Itoophiyaa golgachuun bakka kaleessatti haa deebinu jedhu qofa osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo ka haalli uummata keenyattii fi ka haalli biyyallee ka haalli addunyaallee jijjiiramuu irraanfatanii ammallee daandii makaleessa qabachaa turre irra deemaa turre ciccinee bakka tokko geenna jedhanii abjootan isaanillee dabalata. Kana lamaan walitti daballee jimlatti leelliftoota kaleessaa yoo jenneen natti tola. Leelliftoota kaleessaa laalchisee gaafin jiru tokkuma na fakkaata. Kunis isaan keessaa hagamtuu lafti irra dhaabbatan bakka siqxee arganii abjuu fi dhaba'uu hin dandeenye kan seenaa kaleessatti deebuu lakkisanii
waan boruu tolchutti fuula deebisu waan jedhu. Kanallee kan murteessu milkii warri Itoophiyaa haaraa uumuu feessa kanallee gochuun ni danda'ama warri jedhan waan isaan lafarratti mul'isuu danda'antu murteessuu jiraata. Kanatti aansee haala amma yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru keessa kan dagachuu hin dandeenye sochii musliimoota Itoophiyaati. Qabsoon isaa waggaa 2 gochaa turan qabsoo haqaati. Mirga amantii mirgoota dimokiraasii keessaa tokko waan ta'eef qabsoo deeggarsa keenya hundaa argachuu qabu. Wareegamni isaan mirga kana kabachiisuuf kafalanis wareegama guddaadha. Roorroo guddaa irraan geessamaa osoo jiru daandii qabsoo daandii nagaa fi dadaa qabatanii irra cichanii qabsoo fuulduraatiifis fakkeenya ta'uun isaanii waan boru seenaa keessatti bakka qabaatu jedhee fudhadha. Haa ta'u malee qabsoon kun bifa kanaan kophaa isaatti jijjiirraa sirnaa argamsiisuu ni danda'amu hin danda'u jedhanii ol gaafachuun barbaachisaa fi yeroollee natti fakkaata. Kanarratti wanni jechuu dandeenyu gaaffiin kun gaaffii dimokiraasii keessaa tokko ta'ullee haga ammaatti ummatoota amantii biraa hordofan of cinaatti ta'ee waliin hiriirsuu hin dandeenye. Sochiin kun gara sochii dimokiraasii waliigalaatti waan hin jijjiiraminiif wayyaaneen qopheessitee itti duulaa jirti. Kanarraa kan ka'e haalli kun jijjiiramuu yoo baate sochiin kun gidaara tuqee dhaaminaa jedhanii kanneen yaadda'uu eegalan jiru jechuudha. Kanneen adeemsa sochii kanaa ta'ee tarkaanfii wayyaanee fudhachaa jirtu biyyattii eessa geessa jedhanii Sudaanitti bulees hin dhabaman. Carraa yookaan tooftaa wayyaanee ta'ee yeroo cufa humnoonni isii dura dhaabbatan tokkoon wal'aansoo isii qabu. Sochiin akkasii haleellaaf saaxilamaadha. Sochii akkasii qopheessuun wayyaaneen sochii akkasii qopheessuun har'a geette. Akkuma qabsoo Oromoo ummatoota Itoophiyaa fi addunyaa biratti bulguu nama nyaatu fakkistee dhiyeessutti milkooftee ammallee sochii kana bifa saniin dhiyeessutti hin milkooftu jedhanii afaan guutanii dubbachuu nama dhiba jechuudha. Itoophiyaan biyya saboota fi ummatoonni amantii adda addaa hordofan keessa jiraatan ta'uun kanaaf karaa bana. Wayyaaneen nama wal dura dhaabuun umrii dheereffachuu irratti muuxannoo guddaa waan qabduuf haala kana sirriitti xiinxalanii ilaaluu barbaachisa jechuudha. Xiinxalli gabaabaan ani armaa olitti dhiyeesse kun waan nama agarsiisu tokko qaba. Innis Itoophiyaa bakka amma jirtu irraa fuudhanii akka fuuldura tarkaanfattu bakka kaleessa turtetti akka hin deebine gochuun sochii dimokiraasii bal'aa gaafata. Qabsoo kana mooraa Oromoo keessatti daangessuun akkuma hin danda'amne akkuma fafa qabu mooraa Islaamaa yookaan Kiristaanaa keessatti daangessuunis wayyaaneef hanjaa kenna. Sochiin dimokiraasii kan rakkinoota biyyattii akka sabareetti saamsanii qaban irraa futtaasee siyaasaa Itoophiyaa fuuldura tarkaanfachiisuu ta'uuf sammuun isaa, qaamni isaa, qalbiin isaa ummata keessatti biyya keessatti ta'uu irra jiraatadha. Kanaaf gaaffiin bu'uuraa haalli maal fakkaata, haalli Itoophiyaa maal fakkaataa osoo hin taane nu maal fakkaannaadha. Nu maal ta'uu qabna. Kanarratti jaallan kiyya lamaan bal'inaan waan isiniif ibsuuf qophaa'anii eeggataniif waan na dhageeffattaniif ulfaadhaa jechaa isaaniif dabaree dabarsa. Galatooma. Hedduu galatoom jaalasan. Galatooma warri boodaa kan uftanis hedduu galatooma. Dura keessummaa jiraa
Jaalgaaddisaa nama waraana bilisummaa Oromoo keessatti bara dheeraa akka loltuuttis akka hoogganaattis qabsawaa ture. Qabsoo bilisummaa keessatti marraa 9 nama madaa'ee nu keessa jira. New York irraa ka'eet hirmaachuuf as dhufee gaaddisaadhaan baga dhufte naa jaa. Galatoon yeroo tokkotti gaaddisaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinaa bahaa ture. Tajaajila guddaa bilisummaa qabsootiif nama kenne jechuudha. Gaa Jaalleechoo Lataa dhaggeeffachuuf deemna. Jaalleechoo Lataa kana mee namni ni beeyna jettan harka baasa. Ni beeynaa Jaalleechoo irra jettan. Okay. Maqaan namoonni beeytan. Mee namni maqaa beeytan harka baasa. Hundaa beeka. Jaalleechoo kana wanni inni irratti odeeffamuu fi oduun kijibaatii fi Jaalleechoon wanni ta'e hedduu adda adda. Waan himuuf deemu akka inni hin jaalle nan beeka. Mee waa'ee isaatiin haga nan beeku isin himuu barbaada. Addunyaa keessatti har'a Oromoon hedduu beekama. Oromoo irra alatti jenne yoo jiraan gurraacha keessattis adii keessattis tokkoffaan nama kana. Oromoo hedduu beekama nama ta'e. Jaalleechoo waa'ee isaa Oromoo keessatti waan inni taherra kijiba waa'ee isaa odeeffamuutu gurra Oromoo hedduu jira. Mee an hamman beekun isin hima waa'ee Jaalleechoodha. Jaalleechoon nama qarooma sammuudhaa fudhattan nama hedduu qaraati. Intelligent nama jaansani. Nama hoggaa du'e faarsurraa hogguma jiru dubbachuu gaa'ina fakkaatti yaadda. Lucky waan beekun dubbadha guutulleen beeka jechuu kootii miti. Nama hedduu qara smart intelligent nama jedhamu. Nama biyya Itoophiyaa jalqeessa dhalate keessaa warra hedduu qara jedhamee beekamu keessaa Jaalleechoon tokko. Gaafa barataa mana barumsa sadarkaa lammaffaa tahee barumsa sabsitu zabana Haile Sillaasee dhaasan namoonni qaraatii sadarkaa olaanaatti baratanii fitan nugusticharraa sa'aa ziqee argatu. Gold watch ka jedhan. Jaalleechoon zabana san warra qubaan lakkaa'uun warra gold watch Haile Sillaasee dhaasan argate keessaa tokko. Few among few. Tari Jaalleechoon ogaasan Dambidolloo jira. I'm not sure ufellee fudhatu badhaasan hin beekan garuu warra badhaasan gaafa argatan keessaa tokko. Jaalleechoon University Shaggar gaafa san Finfinnee seeneet odoo achi barataa jiru scholarship argatee barumsaan Ameerikaa dhufee bara 60moota keessa barumsa engineering jedhan barate. Engineering inni baratelleen gaafa isaan irra beekaa chemical engineering waan haaraa jalqaba engineering keessatti chemical engineering baratee biyyatti deebi'e. Gaafa Jaalleechoon chemical engineer ta'u tarii biyya Itoophiyaa san keessa inni nama lammaffaati probably. Biyya guutuu keessa namni engineering chemical engineering baratee gaafa san Jaalleechoon probably nama lammaffaati. Jaalleechoon ummatan tajaajilaa jee biyyatti deebi'e. Eega biyyatti deebi'e booda bultii horate ijoollee 3 qaba. Intala isaa ta duraa hangafa maqaa inni baase beektu Hurriyaa jee baase. Hurriyaan barbaadaa. Namni maqaa jechuun Hurriyaa hin beekne jirtu as keessa. Bilisummaa jechuudha. Bilisummaa jechuudha. Intala hangafa isaa maqaa Hurriyaa. Bara san yoo yaaddan zabana sani namni Hurriyaa jee baafatu hedduu xiqqaadha.
bilisummaa jee maqaa ilmoo baafatu hedduu xiqqaadha. Abbaa hurriyyaati Jaalleencoon. Warra adda bilisummaa Oromoo bu'uureessi keessaa Jaalleencoon tokko. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo ka duraasan warra kataban keessaa ka lubbuun jiru tokko isa. Gaafasitti maal yaada akka ture yaada akka gubaachee barbaachisaa irratti fakkaatu inni nu dubbachuu danda'a. Akka adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO ta'ee hojjetuun jalqabe. Jaalleencoon yoo yaadattan yeroo dura Oromoo wal argu revolution warraaqsa 74 booda 76tti agarsiisa aadaa Oromoo jaamee wanti guddaan tokko Finfinnee keessatti ta'e. Namni waa'ee sanii beektan jirtu agarsiisa aadaa Oromoo ka jaamee harka baasa. Nama haqa xiqqaa beeka. Laala isin hedduun dargaggeessaa gara to'atamee seenaa beekta yaaduma. So agarsiisni aadaa Oromoo sun 76 keessa ka ta'e sun seenaa adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo haaraa keessatti bakka guddaa qaba. Angaafas ciroon jira high schooliin baradhaa nama erganne hundi keenya dhaquu hin dandeenyu nama tokko bakkalannee achitti erganne. Oromoon Oromiyaa guutuu keessa walitti dhufeeti gaafa san Oromoo wal bare. Oromoodhaaf jajjabina agarsiisni aadaa sun kenne warra san beekuu yaadata. Amma ni yaadatu namoonni isin bebbeektan Gaaddisaan faan Zarii Wadaajoo faan namoonni bebbeekamoon kun Alii Birraa warra gaafas sirbaa ture jirratti. Walgahii aadaa agarsiisa Oromoo san koree san ka dura taa'aa ta'ee qopheesse isa. Torbaatamii torba isin geessa bara 1977 addi bilisummaa Oromoodhaa koree hojii raawwachiiftuu nam shan qabdu political military command jedhanii qabsoo hidhannoo fi siyaasaa bal'isanii deemsuu gaafa murteeffatan. Koree hojii raawwachiiftuu nam shan of keessaa filan. Namoota shanan gaafa san ABO hoogganuuf filaman keessaa har'a ka lubbuun jiru isa qofa. Waa'ellansaa hagaafas wajjin jalqaban wareegamanii du'anii hin jiran. Maqaa isaanii kaasuun barbaada. Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa, Muhee Amdoo, Gadaa Gammadaa. Jara shanan kanaatu hooggantoota ABO. Difama gaafa koreen tun dhaabbattu barreessaan koree sanii Jaalleencoodha. Okay, fuuldura deemna. Chartara keenya 1991 chartara mootummaan dargii kufee yeroo mootummaan haaraa dhaabbatu wayyaaneen aangoo qabattu chartara tokko dhaabbate beeytu. Chartara san namni dura katabe isa. Drafti mootummaan dura dhaabbate ka biyyeessan akka federeeshinitti akka caafeffamtu. Walqixxummaan sabaa akka dhuftu afaan Oromootiin barachuun akka dhufu Oromiyaan adda baatee akka biyyatti akka mootummaatti akka Itoophiyaa keessa ijaaramtu yaada san kan dhiyeesse isa kana. Maaliif natti dubbiin tuni dhugaa kana Oromoon hin beeku. So akka deemnetti gaafa gaafa ABO'n 77 jalqabee hanga 1998tti barreessaa ABO ta'ee qabsoo Oromoo tajaajilee
chaartara san lafa kaa'ee booda nuti waltajjii marii Oromoo jalqabnee marii dheeraa keessatti namni yaada guddaa godhisaa ture tokko Jaalleencoodha. Koraa bu'uureessaa adda dimokiraataa Oromoo yeroo godhannu pirezidantii keenya godhannee hayyuu kana filanne. Nuti warri aadaa'oo keessaa Jaalleencoo rabbiin umrii nu haa dheeressuu warra jiru jechuudha. Jaalleencoon hayyuudha. Qabsoo Oromoo keessatti warra turan keessaa hayyuun jira yoo jenne tokkoffaan Leencoo Lataati. Jaalleencoon kitaaba 3 barreesse eega gartee hoogganummaa qabsoorraa ba'ee booda namni waa'ee qabsoo teenyaa waa'ee muuxannoo chaartaraa keessaa itti baane barreessee lafa kaa'e garam deemuu qabnu kan lafa kaa'e Jaalleencoodha. Jaalleencoon siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti nama akka ekspertitti beekama. Biyyoota hedduutu konferansii hedduutu Jaalleencoo kan akka waa'ee Afrikaa irratti akka waa'ee gaanfa Afrikaa irratti dubbatu afeera. Awurooppaan, Ameerikaan. Ammaan tanaahu waa'ee Ijipti irratti addunyaan konferansii gootu irratti akka dhufee dubbatu Leencoon afeerraa harkaa qaba. Nama akkanaa Oromoo keessaa ani isa malee kabiraa hin agarre. Yeroo hedduu waa'ee dadhabinaa fi kufaatii ABO'ootii fi chaartaraaf Jaalleencoo irratti gaafatamaa godhanii abaaran. Haqa malee sobaan. Ani koraa bara 2004 ta'e irraan ture koraa ABO irraa. Waan hamma chaartaraatti irraa hamma 2004 ta'e korri sun ni gamaagame. Gaafa 1998 Maqdishootti korri hatattamaa taa'ee koomishina tokko dhaabbate. Koomishinni mee waan ta'e hunda xiinxalee badii nama qabus